achi waan biraa waan hawaasni Oromoo naaguure hundi akkaawuntii uumaa isaarratti gale mana ittiin bitatee hamma jaartii ittiin fuudhee quballee nuun qabu jireenya kiyya keessa atillee ijoolleen illee Video kuni yoo namummaa wayisitti dhagaamee jedhe share godhi koppilingi godhi akka inni vaayiraalii ka'u godhime ana waan fayyadu hin qabu. Seefu ati haadha manaa gaariidha. Ati fakkeenya dubartootaati. Ati fakkeenya shamarraniiti. Ati waan haadhotiin dubartoonni Oromoo guddistee hin beekne guddisaa jirta. Namni irraa dhala argatte kuni ilma Oromooti. Garuu Oromoo fakkaatee ilma namaa fakkaatee si waliin jiraataa ture malee nama miti kun bineensa malee. Bineensa. Wanni kana achi bineensa isa fakkeessu hin jiru namicha. Akkamitti biyya baqaa keessatti namni haadha warraa ofii ilmaan afurii wajjin gahee akkamitti maal diqaala wayiseete mo'ate namicha ati ilma namaa miti ati sanyii namarraan dhalanne ati baniiruma adamii namni akka keetii kun haadha warraa kee biyya baqaa keessatti ilmaan afur guddistu gattee akkamitti fuutaati firri si qabeesii hidhatu hin jiru ati yooti maraatte firan qabdu ati baalee aadaa beeka safuu beeka bar duudhaa qaba aadaa qaba bar ummanni baalee maqaa baalee miti maqaa ilma namaa nyaatte kun maqaa ilma Oromoo miti wooma maqaa dhiiraa nyaatte kun dhiirri nama akka keetii miti kun dhiira miti kun namoota akka keetii kanarraa ilmoo argachuurra diqaalaarraa ilmoo argachuu wayya nanaare wallaahi mi'a akkamitti ilmaanii wajjin haadha warraa biyya baqaati sanuu biyya wanni nyaatamu birrii wanni dhugamu birrii namni akkasimitti yaada dhala namaa miti yaade sanuu mana si keessatti mana ilmaan Oromoo ilmoo keessan ilaalee sinii gargaarsa sinii godhe mana sana bor ilmaan sun keessa jiraattu jedheetti dhaabee jira keessatti fuuta yoo fuute illee godoo gicaffattee lafa bakeetii yoo jiraate lafa bakeetii irratti yoo dhabdee jette barandaan deemtee kireeffattee hin fuutu naman namni kun wanni inni godhamuu qabu qaama seeraatiin itti deemamee seeratti dhiyeeffamuu qabu abbootiin gadaa baalee abbootiin amantaa naannoo gurbaan kun jiru qorate seeratti dhiyeessu tokko seeraan qabuudha tokko shari'aa islaamaatiin qabee furmaata yoo ittiin goone haala kanaan intalli kun biyya namaa keessatti maaltu sichi gargaara jettanii yaaddu namichi ani maal akka jedhee dubbadhu meeqa